Abbaa obboleessa jaarsanaaf noo jechuun si ibsuu hin danda'u gootannoon takkummaa jedhee isin lallabee jira noon ummata Oromoo hundaaf dhaamsa qaba. Sa'aama 8 hidhaa mana keessaa ture noon. Isa xumuraa khalaas dhumte naan jedhe noo ganaa fayyita kanaallee Oromiyaa keessa naannoo itti naan jedhe dhumte naan jedhe dhumteen khalaas nageetti jechuu isaati. Ummata Oromoo sabrii isin yaa kannu anafi sabrii naa kannu takkummaa keessan jabeessa yaa ummata Oromoo yoo isinii galeen hoo booda ummaa takkanaafne ani waan inni isinitti himuun jiru Allah finfinnee jedhe waan takka hin hambisne ana qabsoon hin beekne qabsoo keessa nana kennoon Allah ani Oromiyaa waan taateen beeku haatiin tiyya waan taateen beeku Allah isaan na barsiise Oromummaa noo jechuun goota takkallee isa gahin jiru kanaafu khalaas noon isinirraa deeme anarraa deeme takkummaa isiniin jedhe lallabe jabaadhaa yaa ummata Oromoo isin goota Oromoon jagnaadha Oromoon leenca akka caaluutti osoo darbaamu osoo iyyuu isinitti du'e maaliif dubbadhu naan jettanii isin akka caaluutu isinirraa deemee barru leenca namuu hin dandeenyeen isallee kuchi isanii kute khalaas noon hidhamee ture hidhaa mana hidhaatii miti ni hidhaniin harka miila afaan maaliif summii ture gaajachin isaan summii ture isaaf immoo summii waa'ee biyya isaa guu ibsumoo noon oksijiina isaarraa guu dubbatu biyya isaa noon Allah jannata isaa kennuuf jechumatti kakkaa caaluu dhabdan ummata Oromoo noo qofaami obsa isin yaa kennu way maal jedhinaan jette obboleettii tiyya kanaa ol noon Oromoo jechaatiin hin maraatee bar kutarratti Oromummaa irratti maraate kana ni beeytanii ni maraate gubadhes keessa gubadhe dabree harka isaa gube noommo Oromoodhaaf waan hin taane qabaanne Allah mana nuu fuudhi lafa nuu fuudhin jedhaan noo deemitin ijoollee tala ta ummata Oromoon tuqnaan jedheen ani ummata Oromoon fedhu qotee bulaarraa kaasanii naa kannanii bar jedhe laal Allah tanoomo ani dubbadhu yaanaan jettan dubbadhee tun fixu ani sarratti hin baradhe maali Oromummaan